dabantee agarsiitu tanarraa ajandaa hin hawwiiftani tana maalirraa ajandaa hawwiiftan teessan takkanatti quba ofitti guuttee fahan ta'u guutuun guutuu ofirraa baafta kanaawo hin dubbattane ishii tanaaf afaan ofirraa baasee maaliif dubbatan qoy ati bakkuma ajaa deemaa ooluma mina gabbaa maaliif isin hin geessu Inde eenyuun kun tolchite baga hojjete ela look kun eenyuun ne kun kuna ina yama kuna mantaran baga dalai osasna dalai eenyuun kun okay ustaz kun eenyuun wanti isin gudalchatan ayyee tani kun eenyuun ira suuraan kun maal kana la shemi kara wala manu namin dongoro la kana no ragawati keessanu tabanta birra baafte video kubbas baatawu No, jechuun ragaan qaba afaan fidee fi erganne didee. Boodenne maar ragaas qabdaa miti. Silaabar osoo faantuma sana osoo silaa ishiin ofirraa baafte eenaa am jenneeti. Rabbii si humi sodaadha. Amma isiin nama jannataati moo nama azaabaati moo nama aaraati daqiiqaa tokko qofan si gaafadha Abduse nama hunda buusii mee waa tokko qofan si gaafadha mee rabbii guddaa sitti haa ta'u yoo barbaade Ustaaz Muhammad Bayyaan yoo barbaade shawxaana fuudhuu hin danda'u naa ta'a jedheera miti dhaggeeffadha. Amantii wal qabsiisuu qabu yookiin immoo dubartii islaamaatuun amma osoo jaarsaa qabduutuun faanta ofirraa baaftee quba ofitti naanna'itee kunoo viidiyoon bira guutu jira. Tanarraa maal irraa soitan tunini wayyaa hubartum. Wallahi gosh bonuye. Ustaz Ahmad. Teessan faanta inni tan heerume tan hukumitti godhanii bakka fuudhetanii mabruu kettanii galtanii waan akkasii isaa wallahi waan akkasii dongorina. Eeggadan nam tokko inni tan heerume naan tani hukumitti godhanii bakka fuudhe mabruu kettanii galtanii. Waan akkasii adabni jiruusa waliyaana keenya meewusa namni tokko qofti haasa. Kana malee waa'ee kanarraa dubbadhu asii abdiyatu. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعم أبو. وعليكم السلام. أما عندك سنوغنا بواتي إرجع أستاذ نكون ديداني. سورة بولي جي سبودان سني في دنا أفسا. سورة أما بود سني سني تمول دس إرجع نديدي. أني أكمل نوارف سنوتي إسحاق جد شاعر بري غور ردور بكا بجاك أبدوها فوس بس فنوج راجر را. سورة كنا سني كافنو. نديدي ما دي في باين سسره. كنو لا إسحاق موكل لاجر كنو. كنس أستاذ بوني جي إني خرانجن نتا بوني جي كفاجر كنو تي كنس. Angkana sini gochuu dhiisee kabajaan oli singal naannoo arrabsitu akka waan intiniitti akkamitti dubbatu sen yaa jara keenya booniyyeen ati akka baddee booniyyeen sirrii goote jettu ati dayyuusa malee otuu dayyuusan taane dubartii kabajaa qabdu kan darasaatti heerumuudha maltu biyya keessaa fuuta malee nama onlaayinii irraa biyya keessaa intiniidhu akkamitti nan fuudha jettaati nama daabboo bakka Kanaadaatti characharu indeet indazii taaragaalle rabbiin isin qajeelchu wallaahi. ورب الكعبة أنا فيديو ده نونر كجرا ورب الكعبة الناس نوارب سبر إنده كان يسيها غوش مودي يجرا نمدي ده رسانتو فودو بربادة علمه هورا شو بربادة يوته ملك أولمون ها غورو في وبريد أبي بيجي كيساش شمرة كبجاك أبدو كقرآن كراته في تنفودو بوني يوي كامان أرجيو كي ول أماني جناني تميوي تيجن ناني الرالك كفه مجتشوتي تكاك أما ولين أرجيني مالتو الرالك كفه دابر Mo video sa waraabbii harkaa qabdiitti sodaachifte yoo si nadhiifte video kan gadi baasa jetteeni meenatti ma ustaazumti Muhammad Bayyan kun wanti inni booniyyee irraa lakkafameef maali natti ma yoo video isin si biraa qabaatte rakkoon qabu dhiira ilmi dhiiraan dogongora dhiifama sii goona wanti talkanii guyyaa booniyyee baabul jannatul booniyyatu mina xa'u namin jettee daawaa nutti gootu hin jiru. Adabadhu akka ustaaza tokkotti Oromoon si fuusifti miileenaan si guurte ati bareeda kana gowwaa taatullee ati bareedaadha shabaaba shamarree baadiyyaa tokko gowwaa tokko sitti fuunaan ilmoo irraa dhalii jiraat booniyyee jettee maqaa darasummaa quraana dudduba kee daraddartee maqaan hin balleessin darasaan tokko quraana hamma intinii ga'u kitaaba duuboo itti daraddaree karaan jannataa booniyyeedha baga argisiifte goota koo jechuun maal jechuudha maqaan nu bade akka amantii islaamaatti. إن الله وإنا لله وإنا إليه راجعون أكملت درسان تكو بغا غوتي تيكو دابو كانكي أتو أني كاكو قبدو كان هذا ترقسيف تجد ديگر
ati dhuguma yoo fuudha barbaadde warabbal kaabaa shamara kabajaa qabdu intala qaraatee quraana fixxee haffastee jirtu nutu si fuusisa birrii sii guure. Sanaan ala booniyyeen viidiyoo kee qabdii fi sii dhiisuu sodaatte malee booniyyee jaallatteeti miti. Yookiin immoo booniyyee suutumaan urursitee biyyatti galchitee kaate ajjeesuuf. Maaliifatu ni kaakoo qabdu Dubaayitti intini Kanaadaatti meeshaa kee argisiifte jettee ajjeesuuf deemta waan ta'eef booniyyeen illee dogongorteetti nama kanatti hin galin. Booniyyee dhugaan siima namichichi kun sobee muudiin biyya si galchee ka'e si qaxaqqaxuuf deema waan ta'eef bultiin keessan ofiichi wanti inni galma gahu hin jiru diigamte erguma otuu ni qabdu isiin Kanaadaatti daabboo argisiifte diigamte waan ta'eef Ustaaz Bayyan kan biraa fuudhi Oromoon si fuusifti. Hin fuutu taanaan adabadhu taa'i. Booniyyee jettee nutti niyyin kana booda. Hin adabattu taanaan viidiyoodha nu ragaa wajjinii sii fidaan. Maal jechuudha? Indee nu arrabsaasaa? Indee maal jechuudha jedhan? Maal kun ijoo jedhan sheekni roobee? Nama dhugaatti moo akka sheeka roobeetti na sheernaa godha. An sheeka roobee barbaada nama dhugaa dubbatu. Ustaz Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum assalam. Waalaikum assalam. Meechaa fi nawaasa bu'aafanii waan naasoo jedhu seenna jalaa fixee. Tole. Ilaa obboleeyyan yeroo namatti duulillee waa barru. Ragaa wajjin hin duulaan amma dubbii koo keessa sobni jira. Sirriidha qoy sirrii jirtaa qoy. Garuu akkuma ati jettee ani akka mataa kiyyaatti wanta naasoo dhufe sila kanadha. Namni kun akkuma namichi Kanaadaa booniyyee wajjiniin dalagaa sana dalage Ustaaz Bayyaan illee Ustaazan jedhanii gamaal godhanii nama barsiisaadha. Isaan illee isii wajjin dalaganii waan jiraniif isheen viidiyoo irraa waraabbattee an silaa fokkadhee jira. Lama taanee fokkannamoo gabbaatee narraa haasoftee jaartii kooti jettee xabaqaa naa taata jettee sodaachisaa jirti. Anis kanuma jedhe wallaahi kanan deeggaranis. Tokko kana inni lammaffaan akkumati jette na fokkisiiste siif jechan sheeka keessaa ba'e ustaaza keessaan ba'e hiriyaa kiyya keessaa hin ba'e mucattii kana ofitti fidee ajjeeseen dayyuusummaa kiyya ofirraa furaadha. Anis kanan shakkela wanti inni naaf galtuu minaamin jedhaaruu fi siiti jaartii godhate immoo irraa horuuf otuu hin taane situ na salphisee dayyuusa na godhe jedhee biyyatti galtee ajjeesuu fi jedhee shakkeen. Tokkoffaa kan shakke. Wallahi ajjeetu miti oftu waan irraa buutu wallahi ajjeetu miti. Deebita qoy abdiitti deebita karaa sufna dhaggeeffadha yaada kennanna. Jaadan namni kun mana hidhaallee seenuun qabu. Dhugaadha wallahi. Ani ustaaz hoostela jiraattan obboleettii waggaa 16 qabaan. Ani obboleettii koo isiniin kenna. Isinii galee ofii fokkisiisina. Borii ishee ammiin ibiroo dura dhaabbachuu hin dandeessan. Ishee ustaaz ibsaa bira dhaabbachuu hin dandeessan. Hiriyaa keessan keessaa ol baatanii intalli kun bultii illee isinii hin taatu. Wanti onlaayinii kun illee suusii namatti ta'a jedhanii dafee nama hin gadhiisu. Borillee tokkotti dawwaltee akkas taati. Ustaaza kiyya isinin jaalladha.